रेडियो वर्रा वांgeelaati. रेडियोon warra wangeelaa tokkummaa waldooti Oromoo warra wangeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warra wangeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya fagoodhaaf dhiyooteessanii sagantaa keenya kanaa hordofaa kan jirtan maraan nagaan Waaqayyoo isiniif ta'uun jedhaa qopheessaa sagantaa kanaa ana Robsan Makooti. Reediyoon warra wangeelaa har'as sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbanoota lamaan darban keessa isinii dhiyeessaa kan turre ergaa sagalee Waaqayyoo luba Mulugeta Gragniin dhiyaatu kutaa 3ffaaf isa xumuraasaa har'aa waliin hordofna. Faarfannaa garagaraas isiniif leenjira. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeruu faarfannaa ittaanu faarfannaa haaraa nagaa jedhu kan Guutuu Shifarraatiin faarfatamee dhiyeenya kana qilleensarra oole kana isin affeeruudhaan ta'a. Ergaa yeroo eebbaa qabaadha. Beektonni dureeyyonni argachuuf kan yaalanii kan tumsuun kan weellisuun ga'ee isaanii gumaachanii argannoon addunyaadhaa kan jiksee kan ol kaasaa hangafni nagaa Yesuus sakanaaf of godhee aarsaa dachaan ol ka'ee gaarreessee dacheen hunduu yoo raafamte namayo jabaate abdiin isaas yoo gaadofate dhuguma nagaan Yesuus maali eessatti dhalate wal qocholuuni fantatiin sobaa kan keessa guutee wal jaallachuuni walisaaf deemuun karaarraa kaatee nagaan biyyees raafamee gamaaf gamasii sodaa dubbataa Yesuusi wajjin kan walii galee qomoof sanyiisaa nagaa argataa
argata dhaloonnis siin nagaa argata biyya keenya irratti nagaa kee deebisi. Ameen. Hangafa nagaa si deebonne hangafa nagaa si deebonne hangafa nagaa si deebonne nagaa hangafa nagaa si deebonne nagaa. Saba Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Torban lamaan darban keessa sagalee Waaqayyoo macaafaa Iyyaasuu irraatii walii wajjin ilaaluu jalqabnee turre. Haa ta'u malee torbee darbee akkuma walii wajjin ilaalle namni tokko gara fuula isaa duraatti kakuu Waaqayyoo isaaf qopheessetti darbuudhaaf yookaan ce'uudhaaf maaltu irraa eegama, maal gochuu qaba kan jedhu qabxii sadii walii wajjin ilaalla jennee kan turre keessaa qabxii isa tokkoffaa waliin ilaalleerra. Innis Waaqayyoofis ta'ee waliifis amanamuu kan jedhu ture. Haa ta'u malee egaa har'a immoo sagalee Waaqayyoo kanatti fufnee qabxilee hafan lamaan walii wajjin ilaalla. Qabxiin inni lammaffaan Waaqayyo akka dinqii hojjetuuf yaaddoo jiru san hundumaa keessa nama baasee bor Waaqayyo nu gidduutti dinqii isaa akka raawwatuuf yookaan immoo jireenya keenya keessa yaaddoo jiru sana nurraatii mulqee Waaqayyo gara ulfina haaraatti akka nu dabarsuuf kan nu barbaachisu wanta Waaqayyo nutti himu qajeelfama Waaqayyo sana irratti of gatuudha. Innaa kutaa keenya keessa deebinee ammas yaadanne Iyyaasuun wanta Waaqayyo isatti irratti of gate qajeelfama Waaqayyotti kenne irratti jechuudha. Akkasuma immoo luboonni qajeelfama yookaan abboommii Waaqayyo karaa Iyyaasuu isaanitti kenne sana irratti of gatani. Saanduqa kakuu sana baadhaatii adeemaa. Akkuma adeemtaniin immoo sabicha fuuldura bu'a. Sabicha fuuldura yommuu buutanii laga galaanachaa yookaan Yordaanos bira geessan immoo Yordaanositti yommuu lixxan erga bishaanichatti lixxanii booddee achuma dhaabadhaa walakkaa bishaanichaa sana keessa dhaabadhaa. Ceetanii sokkina deemtanii sokkina sabatu ganaa ce'a sabatu sun booddee jira waanta ta'eef. Achuma dhaabadhaati tura jedheetti hime. Kun qajeelfama Waaqayyooti jechuudha. Akkasuma immoo sabichatti immoo Iyyaasuun maal dubbate karaa abboommii Waaqayyoo irraa fuudhee sabichatti kan inni dubbate Israa'elootatti kan inni dubbate immoo isin immoo sagalee Waaqayyoo gooftaa keessanii dhagahaa. Ija keessan immoo gara saanduqa kakuu kanaa yookaan immoo saanduqa kakuu Waaqayyoo kanaa ilaalaa ija keessaniin immoo ija keessan gara isaatti ol fudhadhaa ilaalaa saanduqa kakuu kanaa. Isuma hordofaatii dudduuba lubootaa kana deemaa. Yommuu kana dhagaan hundumti isaanii qajeelfama kanaaf of kennani qajeelfama kanarratti of gatani hin fudhatani hin mamne. Kun immoo maal gochuu danda'a? Kun maal fiduu danda'a? Maal nutti dubbata kun? Inni dubbatu kun hamma humna qaba jedhanii shakkiin qabaanne achi keessa Waaqayyo irree isaatiin galee akka hojjetu kan taasise itti amananii itti of gatanii qajeelfama kana hojiitti hiikuu isaanii gaafa argu Waaqayyo ofii isaatii irree isaatiin isaaniif ba'e. Kanaaf hundumti isaanii nam tokko isaan keessaatii bishaan hin nyaatamin lafa onaarra deemanii ce'aniitu biyya Waaqayyo isaan abdachiise sana biyya aannaniif damma jedhamee beekamu Yaasu jedhamee beekamu biyya Kana'aan sanatti galan jedha. Diinota isaanis Waaqayyo isaan duraa oofee balleesse. Waaqayyo biyyicha keessa akka isaan jiraatanis taasise. Biyyi sunillee biyya isaanii ta'ee hafe jechuudha saba kanaaf. Saba Waaqayyoo namooti dubbii Waaqayyoo kana dhaggeeffatan ergaan nuyi kana keessatti ofii keenyaaf jireenya keenyaaf ergaan of ta'a jennee fudhannu wanta Waaqayyo qajeelfama jireenya keenyaaf kennu karaa mana amantiis haa ta'u qajeelfama boriif nu gargaaru qajeelfama dhala keenya ilmaan keenya nu booddeetiin dhufan gargaaru qajeelfama hawaasummaa keenya gargaaru qajeelfama uumama lafarra jiran illee mukeetii biqilaa akkasuma uumama lubbuu qaban kan biraa gargaaru qajeelfama jireenya hafuuraa keenya keessatti illee waldaa kiristaanaa keessatti mana amantaa garaagaraa keessatti yeroo deebinee of laallu achi keessatti nu guddisu jireenya hafuuraatti nu guddisu
akka nagaatti walii wajjin jiraannee waaqeffannu nu taasisu, mana Waaqayyoo akka guddifnu nu taasisu, saba Waaqayyoo akka tajaajilu nu taasisu, sabni Waaqayyoos immoo sagalee Waaqayyoo dhageenyetti akka jiraannu nu taasisu, qajeelfama Waaqayyoo irraa dhageenyu hundumaa gaafa nuyi irratti of gannu dhugaadha kun Waaqayyo biraa jireenya kootiif dhufe ergaa na gargaaruudha jennee immoo fudhannee hojiitti hiiknu Waaqayyo immoo ulfina isaatiin gidduu keenyatti hojii isaa jalqaba. Yommuu nuyi qajeelfama kana hordofnu irree Waaqayyootu mul'achuu jalqaba jechuudha. Maaliif qajeelfamicha dhageenye hundumtuu qixa qixa akka haamnetti wanta nutti kenname sana hojjenna. Inni luboonni macaafa qulqulluu kana keessatti kutaan dubbise kana keessatti lubni waanuma lubni sun gochuun irra jiru godhe. Iyyaasuun waanuma gochuun irra jiru godhe. Kan lubaatti darbee achi darbee utaalee kan lubaan fudhanne harkaati. Luboonni immoo lakkii nuti dubbatan nuti saba kanatti asii achi himuu qabaa jedhanii hin dubbanne yeroo sana Iyyaasutu amma darabeen amma Iyyaasuudha dubbachuudhaaf saba kanatti waan ta'eef Iyyaasuma dhaggeeffatan hundumtuu sabichi immoo nus hin baanna saanduqa kakuu kana ofii keenyaas hin baanna yookaan isin gargaarra yookaan immoo nus baannee miin ilaalla wanta achi keessa jiru akkaataatti ce'uu kana keessatti saanduqa kakuu kana yoo baanne nus immoo caalaatti ariifannee ce'uu dandeenya jedhanii hundumtuu wajee wal saamuun dhandhe. Hundumtuu walaafinnetti yookaan immoo itti gaafatama yookaan immoo dura buutummaa fudhachuun barbaanne hundumtuu ga'ee isaa Iyyaasuurraa dhaggeeffate. Ga'ee dhaggeeffate kana immoo fudhateetu hojiitti hiike. Ga'een isaan Iyyaasuurraa dhaga'an kun ergaa Waaqayyoo qajeelfamaa godhee isaanitti kennedha. Qajeelfama kana hojiitti gaafa hundumtuu qixa qixa jiru dhaabbatee hiikuu jalqabe. Waaqayyo immoo gidduu isaanii lixee isa isaan yaaddesse Yordaanosiin gargar kuteetu biyya isaan abdatanii lafa onaa keessa waggaa 40 guutuutti rakkatanii deemaa dhufan sana biraan akka isaan ga'an isaan taasise. Mi'as keessatti waan tokko yaannu seenaa keenyattan deebi amma seenaa saba Oromootti saba keenya biyya keenya jiruuttan deebi'uu barbaada. Sabni keenya bara nuti in dhalatiin fuulduraa kaaseeyyuu jaarrota meeqa fuulduraa kaaseeyyuu bilisummaa qabaannaa yookaan immoo hiree mataa keenyaan bulfanna hin jiraanna jechuutiin yeroo garaagaraatti dirqama garaagaraa fudhachuutiin aarsaa garaagaraa kaffaluutiin wallaansoo garaagaraa keessa akka isaan darban har'a seenaan kanaadhaa nuun saba kana keessa dhalannee kan guddanne tun ta'in biyya lafaa baay'ee isaatiif ifaa ta'ee mul'ata. Haa ta'u malee garuu har'as taanaan adeemsa amma deemamaa jiru keessatti naga'eeraa iddoo ga'eeraa jedhees sabni kun itti quufee hin jiru. Dhugumas immoo iddoo ga'eera jechuunis gaafa sabni kun gaaffii isaa guutummaatiif deebii barbaadu tokko akka fedhetti akka Waaqayyoo isaaf kennetti deebii kennuuf bara malee karaarratu jiranii deebiin naa kennameera jedhamee yaadanitti amanuun tarii salphaan ta'u. Haa ta'u malee garuu wanta irra ga'etti sabni kun Waaqayyoon galateeffachuu qabaachuutu irra jira. Ifa har'a argetti Waaqayyotti gammaduu qaba sabni keenya. Hammuma kana ijisaa banamee hammuma kana nagaa argatee hammuma kana sagaleen isaa dhaga'amee hammuma kana nagaadhaan mirga isaatiif falmatee dubbatee dhaga'amuu jalqabuu danda'uu isaatiif sabni keenya Waaqayyoon galateeffachuu qaba. Haa ta'u malee garuu saba tokko guutummaatu dhaqee iddoo qabatee saba of geggeessatu hin ta'in sabni kun geggeessaa barbaada. Geggeessaan qixa hundumaatti goda iddoo xiqqaati kaasee hamma guutummaa biyyaatti sadarkaa garaagaraatti sabaaf kaa'amee jira. Geggeessitoonni geggeessitan akka saba kana gargaarutti akka saba kana ceesisutti akka saba kana isan dheebotaa ture isan nawwaa ture isan eeggataa ture waggoota dheeraatiif baroota dheeraatiif jaarraa dheeraatiif dhamaafii ture itti aarfamaa ture itti gidirfamaa ture itti du'aa itti dhamaa ture itti reebamaatti miidhamaa saamamaa ture hawwaa eeggataa sanni ture akka inni itti bira ga'uu danda'utti saba kana laga Yordaanos sanni bira ga'ee dhaabbataa jiru kana biraa erga geessanii ceesisuudhaafis itti gaafatamni isin harkaa jira akka sanatti hojjedha kun adaraa Waaqayyo isinitti kennedha. Sabni immoo hundumtuu geggeessaan ta'u jedhee dubbadheera. Isin immoo geggeessitoota keessan dhagaa warra isin geggeessan irraa waan qajeelaa dhagaa waan gaaffii qabdan gaafadhaatii qulqulleeffadhaa. Isa mandara keessaan iddoo garaagaraatiin kan biraan dhufe hamatee isin jeeqee nagaa isin dhowwatuuf akka isin Yordaanosin hin ceeneef akka isin waliin dhageenye akka isin isa isinitti dubbatu tokko dhageessanii wanta gara fuulduraatti qajeelfama ta'e Yordaanosin isin ceesee biyya
isin abdattan, kakuu isin abdattan, haareffama isin abdattan, dinagdee isin abdattan, qaroomina isin abdattan, sirna dimokiraataa ta'e isin abdattan, sirna nagaa isiniif kenne nagaatti akkasiin biyya keessan lafa keessan qabeenya keessan irraa tuun buqqayin, maasii keessan irraa tuun buqqayin akkasiin jiraattan isin abdattanii itti deemtan sana biraa akka geessaniif yeroo hundumaa Waaqayyo kan isiniif kenne namoota qajeeltootti isin geggeessan isaanin dhagaa. Kan biraan dhufee kan akkasin hin gooneef akkasin hin ceeneef akkasin wal hin dhageenyeef isinitti tasaasee wal isin nyaachisa wal isin lolchiisa yoo ta'eef isa kana immoo of keessaatii baasaa. Amma yeroon isaa yerootti akkuma sabni Israa'el tarkaanfii Yordaanos booddee eebbatti ce'uudhaaf amma Yordaanos duwwaan isaan dura taa'ee isaan yaaddesseetti amma fuula keenya dura fuula keessan dura saba Waaqayyoo Yordaanos duwwaa waan jiru fakkaata. Ce'uudhaaf yeroon isaa waan gabaabbate fakkaata. Itti darbuudhaaf itti lixuudhaaf yeroon isaa waan gabaabbate fakkaata. Ce'umsa kana keessa moraafama baay'eetu jira. Ce'umsa kana keessa yaaddoo baay'eetu jira. Sodaa baay'eetu jira. Sodaaniif yaaddoon jiran kun ce'umsa kana akkasiin nan kaasineef galaana gamatti akkasiin nan bifneef biyya fuulduratti ilaaltan sana akkasiin abdan akkasiin hin taasifneef. Wanti gochuu qabdan saba Waaqayyoo wal dhaga'uudha. Waaqayyoonis dhaga'uudha. Walirratti amantii qabaachuudha. Qajeelfama Waaqayyoo isiniif kenneen hundumtuu qixa dhaabbatee wal ceesisuu irratti hojjechuudha malee kottee wal jalaa fuudhuuf wal miidhuu irratti wal balleessuu irratti miti. Diina dhaga'uu isa hamatu hamataa isa goomatu goomataa dhaga'anii wal miidhuu wal balleessuu utuu hin ta'in diina diinummaa isaa beekanii kaleessa rakkoo kan walijjin dhandhame sabni kun isa yaadatee seenaa kaleessaa sana tun irraanfatin bor eebba dhuftummoo walijjin ammas mi'eeffatee ilaaluudhaaf haala jiru keessa wal dabarsuu danda'utu irra jira. Egaa qajeelfama isaa hundumtuu inni barsiisu qixa barsiisaatti, inni daldalu qixa daldalaatti, inni qotee bulu qixa qotee bulaatti, inni siyaasa geggeessu qixa siyaasaatti, inni amantii geggeessu qixa amantiitti, inni sirna hawaasummaa geggeessu aadaa hawaasummaa geggeessu qixa aadaa hawaasummaatti. Hundumtuu qixa isaatti inni bifa garaa qaroominaaf saayinsiitiin hojjetu qixa saayinsiif qaroominaatti, inni fayyaarra hojjetu qixa fayyaatti, hundumtuu qixa kaa'amee jirutti akkaataa qajeelfama saba kana gara fuulduraatti ceesuu danda'u qabatee adeemuu irratti wal tumsuu wal gargaaruutu barbaachisaadha. Yommuu sana Waaqayyo dinqii hojjechuutiin isa fuula keenya dura akka Yordaanositti amma dhaabbatu kana nu ceesisee eebbaa itti darbuuf jennutti nu dabarsa. Qabxiinni sadaffaaf inni dhumaadha. Wal gargaaruudha yookaan immoo haala hojii wal harkatti qabanii wal gargaaruu yookaan immoo daboo waliif ba'uu wal tumsuudha karaa biraa. Inni kunis wanti inni sagalee Waaqayyoo keessatti yookaan immoo yeroo Iyyaasuun saba Waaqayyoo geggeessaa ture keessatti saba kana gidduutti argine keessaati sabni kun kaleessa waggaa 40 yaaddoo ture sanarraatii amala Waaqayyoon mi'eeffachuu fudhatee darbee qoramsas hubatee darbee miidhamasaas hubatee darbee abdii jirus hubatee darbee amma garatti deemu kallattii itti deemu saba hubatee adeemaa jiru ta'uusaa argina. Sabni akkasii egaa wanti inni godhu yoo jiraate isa dadhabe tokko wal gargaaruutiin wal ceesisuu isa jabaa ta'e tokko immoo tumsuutiin itti fufi hojii gaariirra jirtaa jedhee wal tumsuutiin akka inni adeemu sagalee Waaqayyoo keessattis kutaa keenya innaa caqasne hin hubanna. Saba kana fuuldura bor dinqiitu hojjetama. Bor seenaa lafa onaatu dhuma. Bor sabni kun lafa Waaqayyoo isaan abdachiiseef kakuu godhe isaaniif kenne biyya aannaniif damma yaasu biyya Kana'aanitti ce'uudhaaf tarkaanfiirra jira. Bor dinqiitu isaan gidduutti mul'achuudhaaf jira harka Waaqayyootiin. Haa ta'u malee dinqii kana dhaqanii arguudhaaf eebba kana dhaqanii hirmaachuudhaaf yookaan immoo kakuu kana dhaqanii isa akka Waaqayyo isaaniif kakateetti argachuudhaaf immoo sabni kun Waaqayyo maduwwaatu dinqii godha jedhanii Waaqayyoon eeguutu hin ta'in callisanii harka maratanii taa'anii Waaqayyoon eeguutu hin ta'in wal gargaaruutu barbaachisa wal tumsuutu barbaachisa. Egaa yommuu lafa Yordaanositti dhufanii sabni kun Yordaanosiin sodaatanii abdii Waaqayyo isaaniif kenne sana hin mamne garuu harka wal qabatanii wanta Waaqayyo jedhe yaadicha fudhatanii wal dhaga'uutiin immoo inni ergamee biyyicha basaasuutiin sabicha gargaaruudhaan
Inni immoo saanduqicha kakuu baatee sabicha dura deemu saanduqicha kakuu sana baatee sabicha gargaaruudhaan sabichi immoo tole jedhee dhaga'ee akka jedhetti ajajamee fudhatee immoo adeemuutiin warra geggeessota isaa yaadaan gargaaruudhaan waltumsaniitu lagicha ce'anii biyya abdachiifame sana bira ga'ani. Waltumsuu sabni keenya aadaa isaa keessatti kan inni ittiin beekamu sabni Oromoo waltumsuu daboo walii ba'uu inni kun beekamaadha. Waltumsuun hojii isa humnaa wal gargaaruu duwwaa miti gaa. Waltumsuun yaadas wal gargaaruudha. Inni tokko ariifatee yaada isaa keessatti isa tokko miidha yoo ta'e ati ariifattee jedhanii yaada kennanii fi gargaaruudha. Inni tokko immoo booddeetti goototama yoo ta'e haala keessa jiru kana keessatti hubachuus dadhabee galuufiis dhiisee raatee akka jedhu waan jedhus wallaalee garatti gorus wallaalee joon jedhee jira yoo ta'e isas yaada kennanii fi gargaaruudha yaadaan haala inni irra jiru barsiisuudha gara inni itti adeemu barsiisuudha. Inni tokko immoo diinaaf fira gargar baasee hubachuu dhiisuudhaan hamataaf goomataa gargar baasee hubachuu dhiisuudhaan hundumtuu kan isa gargaarutti fakkaate hunduma kanaan saarrachuudhaan deebi'ee hundumaaf fira isaafis lammii isaafis diina ta'ee obboleessa isaa obboleettii isaa irratti harka hamaa luqqifachuutiin wal miidhuutti deema yoo ta'e lakkii ati karaa karaa qajeelaa irra hin jirtu kun akkasiidha kun akkas malee akkasitiin ta'uu hin qabu jechuutiin yaada gorsaa kennuutiin wal gargaarutu barbaachisa. Kana duwwaammoo miti. Hojii dhumatti isa tokkoof galeera yoo ta'e isa tokkoof immoo hin galle yoo ta'e inni galeef isa galee fi isa hin galiniif jiru kana gargaarutu haala siyaasaatti, haala dinagdeetti, haala hawaasummaatti, haala amantiitti, haala kamittiyyuu wal gargaarutu ce'umsaan nama ga'a. Yommuu wal tumsinu, yommuu harka wal qabannu, yommuu wal dhageenyu, yommuu walirratti amantii qabaannu, yommuu itti gaafatama hojii nuuf kenname sanaaf qajeelfama hojii fudhannee akka qajeelfamni sun nurraa barbaadutti qixa hundumaatti qixa jirrutti dhimma baafnuuf hojjennu yommuu immoo walii keenya gargaarree harka wal qabannee adeemnu Waaqayyoos nu gidduutti hojjechuudhaaf karaan isaa isaaf salphaa ta'a. Karaa mijataa argata Waaqayyo. Irreen Waaqayyoos gidduu keenyatti mul'atee hojii isaa ulfina qabeessaaf dinqisiisaa ta'e hojjeta. Egaa saba Waaqayyo hojii isaa dinqisiisaa kana gidduu keenyatti akka hojjetuuf gaafa hundumaa yeroo hundumaatti seenaa Iyyaasuuf saba Israa'elirraati karaa sagalee kanaa kan dhageenye kana qalbii keenya keessa kaawwachuutiin akka itti yaadnu Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Itti yaaduu duwwaammoo miti hojiittis akka hiiknuuf gooftaan ayyaana isaatiin hunduma keenya haa gargaaru. Ameen. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gooftaa maqaan kee ulfaatu. Yeroo baay'ee jireenya ilmaan namootaa keessatti jireenya keenya keessatti haala deemsa keenya keessatti haala rakkisaa keessa taanee of argina ta'a. Ce'uudhaaf fuula keenya duraa waa abdannee yaa gooftaa itti ceenee kan keenya kan fudhannu kakuu keenyaadha kun jennee kan abdannu tokko bira ga'uudhaaf yommuu adeemnu tarii galaanatu dura keenya jira ta'a. Galaana yaaddoo ta'u, galaana rakkina ta'u, galaana wal bubuusee nama danqu, galaana keessa ce'uunsaa namatti ulfaatu jiraachuu danda'a ta'a. Garuu gooftaa saba kee Israa'eliin akkuma yeroo ceesiftee Yordaanosiin ceesiftee biyya isaan abdatan sana biraan isaan geesse har'as haala akkasii keessa kan jirru saba kee kan jiran saba kee hundumaa maqaa Kiristoosiin ceesiftee haala eebba of keessaa qabu dinagdee haaraa, eebba haaraa, mul'ata haaraa, kakuu haaraa, ulfina haaraa, haala siyaasaa yaa Waaqayyo saba hundumaaf mijatu, haala qaroominaa saba hundumaaf mijatu, haala hawaasummaa sabni hundinuu keessatti gammadee waliin jiraatu, haala biyya keessatti sabni hundumtuu biyya kooti jedhee gammadee keessa jiraatu saba keenyaaf, haala waldaa kiristaanaa hundumtuu waldaa kiristaanaa kooti jedhee keessatti gammadee jiraatuuf si waaqeffatu sana biraan akkati geessu saba keenya gara kanaatti akkati ceesiftuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa jaalala kee haa ta'u. Yaa Waaqayyo gooftaa hundumtuu wal sodaachuu wal quuqqeffachuu yaa Waaqayyo gooftaa wal shakkuutuun ta'in walirratti amantii qabaachuudhaan wal amanuutiin si Waaqayyo isa jiraataa irratti amantii isaa gatuutiin akkasuma immoo qajeelfamati gooftaa sagalee keetiin kennite warra mana kee bulchan waldaa kiristaanaa geggeessan tajaajiltootatti amantootatti lubootatti geggeessitootatti kan itti qajeelfama kee raajota keetti kan itti qajeelfama kee yaa Waaqayyo gooftaa akkasuma immoo yaa Waaqayyo gooftaa maccaa biyya lafaa keessaallee warra biyya lafaatti namoota geggeessan amantoota geggeessan sabas geggeessan hundumaa hawaasicha geggeessan biyyicha geggeessanitti qajeelfamati laatte yaa gooftaa walirraa dhaga'uutiin fudhachuutiin sabni keessa inni geggeeffamu sabichis qajeelfama fudhatee geggeeffamuun irra jiru hundumaa dhaga'uutiin qajeelfamicha irratti of gatuutiin akkasuma immoo wal tumsuutiin harka wal qabachuutiin
sabni keenya laga wal ceessuutiin yaa Waaqayyo eebbasaaf kennite akka dhaaluuf maqaa Kiristoosiin si kadhadheera jaalala kee haa ta'u. Kan hundumaa wangootoo ulfaadhu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Kaki ganatano lenka kasa arjumakif garumakif idubonsi bayisa jalaleko ani makaki ganatano lenka kasa arjumakif garumakif idubonsi bayisa galata baye wetu baye afna baye sifan kabaye galata baye wetu baye afna baye sifan kabaye galata baye baye wetu baye baye afna baye sifan kabaye sifan naflati lubuke fayina kol chakuda Kristus makanki milikira anulira si oni nabute jirinya ku inyumako jalalan bute akasuma najalati naflati lubuke fayina kol chakuda Kristus makanki milikira anulira si oni nabute jirinya ku inyumako jalalan bute galata baye wetu baye afna baye sifan kabaye galata baye wetu baye afna baye sifan kabaye ani nagarre makaki fakati ke ani nagarre makaki fakati ke ani nagarre makaki fakati ke atjana ani nagarre makaki fakati ke ani nagarre makaki fakati ke ani nagarre makaki fakati ke atjana Jesus Maratina mawami janana nama batu kanaka kinyu dari lubusa nama natu inturunjurunjuratu makanki aufatu barasi fagadatu inturunjurunjuratu makanki aufatu barasi fagadatu inturunjurunjuratu makanki aufatu barasi fagadatu Jesus Maratina mawami janana nama batu kanaka kinyu dari lubusa nama natu inturunjurunjuratu makanki aufatu barasi fagadatu 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 inturunjurunjuratu makanki aufatu barasi fagadatu. dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoo warra wangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Inturunjurunjuratu makanki aufatu barasi fagadatu